Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii baruuftu har'a kan waliin ilaallu Gilgaala keessa deebii boqonnaa lamaati kan waliin ilaallu. Haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Gaaffii tokkoffaarraa yookaan maal jedhaa? Lakkoofsota armaan gadii keessaa lakkoofsota iskeerii sirrii ta'an kamii jedha? Iskeerii sirrii kan ta'an barbaanna jechuudha. Lakkoofsota asirratti nu tarreeffaman kana keessaa. Zeeroon iskeerii sirriidha moo iskeerii sirrii miti? Iskeerii sirriidha. Maaliifii sababni isaas jechuudha. Zeeroo baay'isuu zeeroo halluu kenna zeeroodhuma nuu kenna. Kanaafuu iskeerii sirriidha moo iskeerii sirrii miti? Iskeerii sirriidha. Tokkos illee iskeerii sirriidha. Kana jechuun tokko baay'isuu tokko walqixa halluu kenna tokko nuu kenna. 121 iskeerii sirrii moo iskeerii sirrii miti? Iskeerii sirriidha kunis illee jechuudha. Sababni isaas 11 baay'isuu 11 meeqa nuu kenna? 121 nuu kenna. Kanaafuu 121 iskeerii sirriidha jechuudha. Inni itti aanu 169 innis illee iskeerii sirriidha. 13 baay'isuu 13 walqixa 169. Kanaafuu iskeerii sirriidha jechuudha. Asitti ishii kana kunis iskeerii sirriidha kunis iskeerii sirriidha kunis illee iskeerii sirriidha. Maaliifii asitti ishii kana 0 iskeerii tokko iskeerii akkasumallee ishii kana 11 iskeerii isa kanammoo maal jettu 13 iskeerii jettanii barreessuu dandeessu bifa kanaanis. Barbaadan immoo akkan dura isinii hojjedhetti 0 baay'isuu 0 walqixa 0 jechuu dandeessu. Tokko baay'isuu tokko walqixa tokko jechuu dandeessu. 11 baay'isuu 11 walqixa 121 akkasumallee 13 baay'isuu 13 walqixa 169 jettanii kaa'uu dandeessu. Iskeerii sirriidha jechuudha. Kunillee kun iskeerii sirriidha. Iskeerii sirrii jettanii barreessitu. Iskeerii sirrii warra iskeerii sirrii ta'an iskeerii sirrii jettanii barreessitu. Sababa isaa kaa'uu isiniin jedhe sababa isaa maal gootanii keessu maal gootu jechuudha. 0 baay'isuu 0 walqixa 0 jettu tokko baay'isuu tokko walqixa tokko 11 baay'isuu 11 meeqa 121 13 baay'isuu 13 169 jettu. Kan 88 iskeerii sirriidha moo iskeerii sirrii miti? Iskeerii sirrii miti. Maaliifii lakkoofsa raashinaalii mataa isaatiin si'a lama baay'atee 88 kan nuu kennu hin jiru jechuudha. Kanaafuu kana iskeerii sirrii miti jechuudha. Iskeerii sirrii miti jettuun 88. 144 iskeerii sirrii moo iskeerii sirrii miti? Iskeerii sirriidha. Sababni isaas lakkoofsa raashinaalii mataa isaatiin si'a lama baay'atee 144 nuu kennu ni jira. Eenyudhaan 12dha. 12 baay'isuu 12 walqixa 144 nuu kenna. Iskeerii sirriidha jechuudha. 300 iskeerii sirrii moo iskeerii sirrii miti? Iskeerii sirrii miti. Sababni isaas lakkoofsa raashinaalii mataa isaatiin si'a lama baay'atee 300 nuu kennu hin jiru jechuudha. 1,106 iskeerii sirriidha. Eeyyuudhaan immoo 40 baay'isuu 40tu meeqa nuu kenna? 1,600 nuu kenna jechuudha. Iskeerii sirriidha. Inni kun immoo maanni 81 irraa 9 inni gubbaa iskeerii sirriidha. Inni jalaas iskeerii sirriidha. Sababni isaas 9 baay'isuu 9 meeqadha? 81 asitti immoo 3 baay'isuu 3 meeqadha? 9dha jechuudha. Kanaafuu iskeerii sirriidha. Lammaffaarra kan jiru immoo gabatee lakkoofsa iskeerii irraa iskeerruutti lakkoofsa armaan gadii barbaadi. Gabatee fayyadamneeti kan nuti barbaannu jechuudha. Gabatee iskeerii fayyadamuudhaan kan nuti barbaannu. Iskeerruutti lakkoofsota kanaa jechuudha.
kan A irratti kan nu kenname yeroo 3.75 B irratti 6.78 C irratti 5.07 D irratti 453 E irratti immoo 3.52 8 nu kennameera. Kana gara dhumaa fuula dhumaa kitaaba keessanii deemneeti ilaalla jechuudha. Erga gara gabatee kanaa dhuftanii kan isin barbaadan A irratti kan nu kenname 3.75 miti. Kanaafuu 3.75 gabatee kana keessaa barbaaddu. As keessaa barbaaddu jechuudha. 3.75 gabatee kana keessaa barbaaddu. Yoo lakkoofsicha dhabdan immoo kan lakkoofsichatti siqu. Perfeektii lakkoofsicha sun yoo dhabdan, lakkoofsa sirrii isaa yoo dhabdan, lakkoofsa sanatti kan siqu barbaaddu jechuudha. 3.75 barbaadna miti jedhama. 3.75 naannoo kanatti barbaaddu. Yoo lakkoofsicha dhabdan immoo lakkoofsichatti kan siqu barbaaddu jechuudha. 3.75 eeyotitti siqa. Kun ishii kanatti siqa. Eeyotitti siqa. 3.76 afurtitti siqa. Kanaafuu maal gootu amma 3.75 mallattoo ishii kanaa fayyadamtaniit 3.7 6 5 otoo hin taane 4 jettu 6 4 jettu. Maaliif ishiin kun asitti 4 waan ta'eef 4 jettu. Sana booda maal gootu? Gara maalitti deemtu? Gara bitaatti deemtu. Gara bitaatti yeroo deemtan eenyuun argattu? 1.9 meeqa jettu? 9 4 jettu jechuudha. Maaliif lakkoofsi kun jechuudha. Lakkoofsi kun 3.76 kun olee 4 irratti kan inni argamu. Kanaaf 4 jettu. Maaliif kun olee 0ti. Kun olee 0ti. Kun olee 1ti. Kun olee 2ti. Kun olee 3ti. Olee meeqaffaa keessatti argama? Olee 4ffaa keessatti waan argamuuf. Olee 4 keessatti waan argamuuf kanaaf asitti 4 jennee jechuudha. 1.94 kan jenne. Kanaafuu kibruuttiin 3.75 meeqadha? 1.94 jechuudha. Gaaffiin B irratti nu kenname immoo 6.78ti. 6.78ti. Kana kibruutti isaa barbaannaa jechuudha. Kanaafuu amma gabatee kana keessaa 6.78 barbaanna. 6.78. Yoo lakkoofsicha dhabne immoo kan lakkoofsichatti siqu fudhannaa jechuudha. 6.78 barbaanna. 6.78 kun akkuma argitan ishii kanatu itti siqa. Lakkoofsa 6.7 0 isheettu kana. Kanaafuu maal gootu? 6.7 mallattoo ishii kanaaf fayyadamtaniis mallattoo walqixa fakkaattu kana jechuudha. Erga jettanii 6.7 jettu jechuudha. Sana booda maal gootu? Lakkoofsa kana lamaan jechuun waan hubachuu qabdan lakkoofsa kana lamaan jechuun 6.78 fi 6.76 kun lakkoofsa baay'ee walitti siqudha. Kanaaf kan nuti akkasiin keenya jechuudha. Mallattoo ishii kana walqixa kaa'uu dhiifneet mallattoo ishii kanaan fayyadamuun keenya mallattoo akkasii
mallattoo akkasii jechuudha. Kan keenyu lakkoofsi kun baay'ee walitti siquu isaati kan inni agarsiisu. Kanaafuu mallattoo ishii kana keewwannaa jechuudha. Sana booda maal gootu lakkoofsa asitti ishii kana 0 jedha asitti. Kanaafuu lakkoofsa kana erga argannee maal gootu gara bitaatti deemtu. Gara bitaatti yeroo deemtan eenyuun argattu 2.60 jettu. Maaliif 0 jettu? Lakkoofsi kun olee 0 keessatti kan inni argamu waan ta'eef jechuudha. Kana ta'a jechuudha. Gaaffiin caarra jiru immoo maanni 5.07 kan nuti barbaannu. 5.07 5.07 akkuma asirraa argitan lakkoofsi itti siqu asirraa ishii kanadha. 5.07 maal gootu gaamma 5.07 mallattoo ishii kanaa fayyadamtaniit 5.0063 jettu. Sana booda ishii kana maal gootu gara bitaatti deemtu. Gara bitaatti yeroo deemtan eenyuun argattu 2.2 meeqa jettu? 2.25 jettu. Maaliif 5 jettu? Lakkoofsi kun kan inni argamu olee 5 keessattidha. Olee 5 keessattidha. As olee 0 jenneerra. As immoo 1, 2, 3, 4, 5. Olee 5 keessatti waan argamuuf jechuudha. Meeqa ta'a? 2.25 ta'a jechuudha. Gaaffii daarra jiru immoo 453 453. Egaa kana maal gootu 453 gabatee kana keessaa yeroo barbaaddan lakkoofsi kun 453 jechuudha hin jiru. Asirraa akkuma argitan hin jiru gabatee kana keessaa yeroo barbaaddan. Kanaafuu maal gootu lakkoofsa kana salphisuudha qabdu jechuudha. Salphisuudha qabdu lakkoofsa kana maal gootu 453 jedhamti. Maal gootu kana yeroo salphisan 4.53 baay'isuu 100 jettu. Kunii fi kun tokkumadha. Waluma qixadha. Kunii fi kun waluma qixadha. Kanaafuu amma gaa maal gootu kan isa kanaa barbaaddu. Kan isa kanaa barbaaddu. Kan isa kanaa erga barbaaddanii maal gootu iskeer ruutii 100tiin baay'istu. Erga kan isa kanaa argattanii gabatee keessa jechuudha. Kan 4.53 erga argattanii iskeer ruutii 100tiin baay'istu. Iskeer ruutiin 100 immoo meeqadha? 10dha. Maaliif 100 kana raadikaala jala yeroo gashitan maal ta'a? 10 ba'a jechuudha. Erga kana gabatee keessaa barbaaddanii meeqaan baasistu? 10 baasistu jechuudha. Amma kun kan nuti barbaannu 4.53 barbaanna jechuudha. 4.53 akkuma argitan lakkoofsichatti kan siqu kunooti 4.53 torbatitti siqa. Kanaafuu maal gootu 4.53 mallattoo kanaa fayyadamtanii 4.53 torba jettu. Sana booda maal gootu lakkoofsa kana erga argattanii gara bitaatti deemtu jechuudha. Bitaatti yeroo deemtan eenyuun argattu 2.1
meeqa jettu? Tokko sadii jettu. Maaliif lakkoofsi kun olee sadii keessatti waan argamuuf jechuudha. Olee sadiitiin kun akkuma argitan sadiidha. Sana booda meeqaan baay'istu? 10 baay'istu. Maaliif kiibruuttiin dhibbaa meeqa waan ta'eef? Kiibruuttiin dhibbaa 10 waan ta'eef jechuudha. Kiibruuttiin dhibbaa 10 waan ta'eef. Kana yeroo 10 baay'istan meeqa ta'a jechuudha? 21 tuqaa 3 ta'a. 21 tuqaa 3. Gaaffiin inni itti aanu immoo gaaffii irra jirudha. Kan irra jiru immoo meeqadha? 3 tuqaa 5 2 9 kana gabatee keessaa barbaannaa jechuudha. 3 tuqaa 5 3 tuqaa 5 2 9 mitiire kan lakkoofsichatti siqu barbaannaa jechuudha. Eenyudha? Lakkoofsa kanadha. Lakkoofsa kanadha. Kanaafuu maal gootu amma 3 tuqaa 5 2 9 jedhaa miti. Mallattoo kanaa fayyadamuudhaan 3 tuqaa 5 3 4 jettu. Lakkoofsa kana jechuudha. Sana booda gara maalitti deemtu? Gara bitaatti deemtu. Eenyuun argattu? Tokko tuqaa 8 ta'a. Maaliif 8 ta'a? Lakkoofsi kun eessatti argama jechuudha? Lakkoofsi kun olee 8 keessatti kan inni argamu. Kanaafuu kana ta'a jechuudha. Egaa yeroo kan hojjettan mallattoo ishii kanaatiin keessu. Maaliif gabatee keessaa yeroo barbaaddan yeroo hundayyuu mallattoo ishii kanaatiin keessu. Gara gaaffii sadaffaatti ol deebina. Gaaffii sadaffaanis maal jedhaa? Iskeer ruutii kanneen armaan gadii barbaadi. Iskeer ruutii isaa yeroo barbaaddan kana jechuun adda baastanii barreessuu dandeessu. 64 iskeer ruutii jechuudha. Iskeer ruutii 64 irra iskeer ruutii 81 jettanii barreessuu dandeessu jechuudha isa kana. Kun maal ta'a? Iskeer ruutiin kanaa meeqadha? Iskeer ruutiin kana 8 irra kan isa kanaa meeqadha? Raadikaal jalaa meeqaan ba'a? 81 jechuudha. 9. Kanaafuu 8 irra 9 ta'a. Baarra kan jiru kana maal gootu? Iskeer ruutii 121 irra iskeer ruutii 81 jettanii barreessitu. Kun maal ta'a? Kan isa kanaa meeqa? 11 ta'a. Iskeer ruutiin 121 jechuudha. 11 kan isa kanaa meeqa? 9. Maal ta'a? 11 irra 9 ta'a jechuudha. Kan caarra jiru immoo iskeer ruutii 900 irra iskeer ruutii 529 jettu. Iskeer ruutiin 900 meeqadha? 30. Kan isa kanaa iskeer ruutii 529 23 meeqadha? 30 irra 23 jechuudha. Daarra kan jiru immoo iskeer ruutii 0.09 meeqadha? Meeqadha jechuudha? 0.09
tuqaa sadii. 0.3. Sababni isaa maaliifi 0.3 baay'isuu 0.3 meeqa nuu kenna? 0.09 nuu kenna. Kanaafuu sitti maal jettu? 0.3 jettu jechuudha. Gaaffii arfaffaan kanneen armaan gadii salphiseedha. Mi'a salphisnu kana kan isa kanaa yoo salphifnu square root 81 meeqa? 9. 9 irra kan isa kanaa meeqa? Kan 9 jechuudha. 3. 9 irraa 3 meeqadha? Wal qixxeettu. Asitti wal qixxeettu. Irraan isinii deebi'a. Asitti wal qixa keewwachuudhaan kan isa kanaa meeqadha? 9 ta'a. 9 irra kan isa kanaa meeqa? 3. 9 irraa 3 meeqadha? 3. 3 ta'a jechuudha kun. Baarra kan jiru immoo isa kana adda baastanii barreessuu dandeessu wal qixxeettu. 36 irra square root 36 irra 144 raadikaal square root jechuudha. Square root 144 kana jechuun meeqa? Ishiin kun 6 jechuudha. Kun meeqa? 12. Kana jechuun tokkorra 2 jechuudha. Caarra kan jiru isa kanallee akkasuma dabarsanii barreessitu 0.16 irra square root 0.04 kan isa kanaa meeqadha? Isa gubbaa jechuudha. 0 wal qixxeettu 0.4 irra kan isa jalaa square root 0.04 jechuudha. Inni immoo 2 jechuudha. 0.2 jechuudha. 0.2 0.4 keeruun 0.2 meeqadha? 2 jechuudha. Gaaffii shanaffaan ida'amni lakkoofsota lakkaawii maangoo dura torbanii meeqa? Kana jechuun ida'ama lakkoofsa lakkaawii maangoo jechuudha. Maangoo yeroo jennu egaa 1, 3, 5, 7 jedhee warreen akkasitti itti fuman isaan kun maangoodha. Kanaafuu hanga 7 dura warreen jiran 7 toon dabalatiin 7 dura warreen jiran jechuudha. 7 osoo hin dabalatiin yeroo jedhu egaa haga 5tti jechuudha. 1 ida'uu 3 ida'uu 5 kana yeroo walitti daatan meeqadha? Kun 4 4 irratti 5 meeqadha? 9. Kanaafuu asitti 9 jettu jechuudha. 9. Gaaffii ja'affaan ida'amni lakkoofsota lakkaawii maangoo dura 40 meeqa? Dura 40 kan jiran jechuudha. Ida'ama lakkoofsa lakkaawii maangoo haga 40tti jiranii. Haga 40tti kan jiranii akkamiin argattu? Naa irra 2 iskeerii jechuudhaan argattu. Foormulaa kanaatiin kan isin argattani. Naan keenya meeqadha? 40 mitire? 40 irra 2 iskeerii jettu. 40 2 fi 40 meeqa? 20. 20 iskeeriinoo meeqadha? 400 ta'a. Kanaafuu maal jettu asitti? 400. Gaaffii torbaffaa. Kiubii lakkoofsota armaan gadii barbaadi. Kiubii isaanii barbaannaa. 8 kiubii 8 baay'isuu 8 baay'isuu 8 kana yeroo waliin baaftan meeqa argattu? 512. Baarra kan jiru 1.2 kiubii jechuun 1.2 baay'isuu 1.2 baay'isuu 1.2 meeqa ta'a kuni? Kana yeroo waliin baastan meeqa argattu? 1.7
8 argattu. Gaaffiin itti aanu gaaffii caarra jirudha. Gaaffii caarra jirudha. Kana kiubii gootu jechuudha. Kana kiubii yeroo gootan isa gubbaa kiubii gootu, isa jalaas kiubii gootu. Kana jechuun 11 kiubii irra 7 kiubii jechuudha. 11 kiubii yeroo gootan 11 baay'isuu 11 baay'isuu 11ti irra 7 baay'isuu 7 baay'isuu 7ti. Kun meeqadha? Yeroo waliin baay'isan 1331 irra kan 7 343 ta'a. Kan argattu jechuudha. Daara kan jiru immoo 0.23 kiubiidha. Kana jechuun 0.23 baay'isuu 0.23 baay'isuu 0.23 meeqa argattu kana? 0.01217 kan argattu jechuudha. Irra kan jiru immoo -3 kiubii jechuudha. Kana jechuun -3 baay'isuu -3 baay'isuu -3 meeqa ta'a kuni? -27 ta'a. Gaaffii 8ffaan kanneen armaan gadii sirrii yoo ta'an dhugaa, sirrii miti yoo ta'an soba jechuun deebisii. Kiubiin lakkoofsa maangoodha. Kun dhugaa moo sobadha? Dhugaadha jechuudha. Fakkeenya yoo fudhattan lakkoofsi tokko fudhattan maangoodha mitiire? Kiubiin isaa maanni? Kiubiin isaa tokkumadha. Tokkummoo maanni? Maangoodha jechuudha. 3 fudhadhaa. 3 kiubii. Kiubii yeroo gootan meeqadha? 3 kiubiin 27. 27 maanni? Maangoodha jechuudha. Kanaafuu lakkoofsa maangoo kiubii yeroo gootan maal argattu? Maangoodhuma argattu jechuudha. Kanaafuu kun dhugaadha. Dhugaadha jechuudha. Baarra kan jiru kiubii sirriin dijiitota xumuraa 0, 0, 3 ta'uu hin danda'anii. Maal jedhaa? Kiubii sirriin dijiitota xumuraa 0, 3 ta'uu hin danda'anii. Kun soba. Sababni isaas kiubii sirrii fakkeenyaaf fudhattan 1000 kumni tokko kiubii sirriidha. Kiubii sirriidha akkuma argitan 10 baay'isuu 10 baay'isuu 10 maal nuu kenna? 1000 nuu kenna. Kanaafuu kun kiubii sirriidha. Dijiitiin xumuraa 3 akkuma ilaaltan 0dha miti kun? Ta'uu hin danda'anidha. Akkuma argitan kun ta'uu danda'eera. Kanaaf sobadha jechuudha. Caarra kan jiru immoo kiubii sirrii dijiitii mana tokkee 8 ta'e hin jiru. Kun dhugaa moo sobaa? Sobadha. Maal jedhaa? Kiubii sirriin dijiitii mana tokkoo 8 ta'e hin jiru jedha. Kiubii sirrii fakkeenyaaf kiubii sirrii kan jennu fakkeenyaaf 8 yoo fudhattan kiubii sirriidha. Maaliif 2 baay'isuu 2 baay'isuun 2 meeqa nuu kenna? 8 nuu kenna. Kanaafuu 8 manuma tokkooti miti egaa yoo ilaaltan 8 jechuudha. Manuma tokkooti. Kanaafuu 8 ta'uu hin danda'u kunuu 8 qophaan isaayyuu mana tokkee jedhama mitiire.
Kanaafuu kun sobadha jechuudha. 8 ni ta'a jechuudha. Hin jiru jedhaa ni jira kun akkuma argitan. Gaaffii 9ffaan kiubii ruutii lakkoofsota armaan gadii barbaadi. Kiubii ruutii yoo barbaannu maal gootu lakkoofsuma kana kiubii ruutii jala galchitu. Kiubii ruutii jala yeroo galchitan kana saayintifik kaalkuleetarii fayyadamtanii kaalkuleetara saayintifikii jechuudha. Isa fayyadamtanii barbaaduu dandeessu. Kana egaa yeroo kiubii ruutii jalaa baaftan meeqa ta'a lakkoofsi kuni? 0.15 ta'a. Egaa lakkoofsa kana 0.15 kiubiin meeqa nu kenna? Lakkoofsa as keessaa kana nu kenna. 0.003375 isa jedhu kana. Kanaafuu 0.15 ta'a jechuudha. Kanaafuu maal gootu kana ishii kana kiubii ruutii jala galchitu. Sana booda maal gootu kiubii ruutii jalatti 0.15 kiubii jettu. Yoo barbaaddan 0.15 sadi baay'isanii as keessa kiubii ruutii kana jala kaa'uu dandeessu. Mallattoo ishii kanaa jala jechuudha. Mallattoo ishii kanaa jala kaa'uu dandeessu. Kanaafuu amma nuti maal goona bifa kanaatiin keewwanna. Yoo barbaaddan kaa'uu dandeessu. Waliinuu haa keenyu baay'isuu 0.15 baay'isuu 0.15 jettu. Kana jechuun immoo 0.15 kiubii jechuudha. Kanaafuu ishiin kun kiubii ishiin kun asii kiubii ruutii kana balleessiti maaltu noofa 0.15 noofa. Bifa kanaatiinis akkasittis kaa'uu dandeessu. Yoo barbaaddan immoo deebisaa qofa kaa'uus dandeessu. Baarra kan jiru immoo -216 irra 42,875 jedha. Kana kiubii ruutiinuma jala galchitu jechuudha. Isa kanas kiubii ruutiinuma jala galchitu. Kana jechuun negatiiva kiubii ruutii jechuudha. -216 irra kiubii ruutii 42,875. Ishii kana kiubii ruutii jalaa yeroo baaftan meeqa taati? -6 taati. -6 irra isa kana immoo kiubii ruutii jalaa yeroo baaftan meeqa ta'a? 35 ta'a. Yoo barbaaddan kana tokko tokkoon hojjechuu dandeessu. Maal gootu? -6 baay'isuu -6 baay'isuu -6 irra kiubii ruutiidha asitti 35 baay'isuu 35 baay'isuu 35 jettu. Sana booda wal qixachuudhaan kiubii ruutii -6 kiubii irra kiubii ruutii 35 kiubii. Asitti ishiin kiubii ruutiin kun kiubii ruutii kana balleessiti. Asiis ruutiin kun kiubii ruutii kana balleessiti maal ta'a? -6 irra 35 ta'a. Caarra kan jiru maal ta'a? Kana kiubii ruutii jala galchitu. Isa jalaas kiubii ruutii jala galchitu. Maal ta'a? Kiubii ruutii jala yeroo galchitan 27 irra kiubii ruutii 27 irra kiubii ruutii 125
maal ta'a? Kan isa kanaa 3 ta'a. Kan isa kanaa 5 ta'a jechuudha. 3 irra 5. Daarra kan jirummoo maal gootu? Kana kibiruutti jala galchitu. Kibiruutti jala yeroo galchitan meeqaan ba'a kuni? 1.1tiin ba'a. Kana jechuun yeroo hojjettan yeroo hojiidhaan agarsiisuu barbaaddan immoo kibiruutti 1.33 tokko jettu walqixa kibiruutti 1.1 baay'isuu 1.1 baay'isuu 1.1 kana jechuun kibiruutti 1.1 kiubii jechuudha. Asii kiubiin kun iskeeruutti kana balleessiti maaltu nama fa'a? 1.1tu nama fa'a jechuudha. Irra kan jirummoo kibiruuttiidhuma jala galchitu 10, 6, 4, 8 irra kibiruutti 12, 16, 7 jettu. Kana yeroo kibiruutti jalaa yeroo baaftan meeqa argattu? 22 argattu. Kana yeroo baaftan meeqa argattu? 23. Itti hafuufnu faarra kan jiru hojiidhaan yoo agarsiisuu barbaaddan kana maal gootu? Kibiruutti 10, 64, 8 jedhamti irra kibiruuttiidha asitti 3 barreessitu 12, 16, 7 jedha. Maal gootu kana? Maal gootu? 10 otoo hin taane 22 jechuudha. 22 baay'isuu 22 baay'isuu 22 irra jettu. Irra kibiruutti 21 baay'isuu 21 otoo hin taane 23. 23 baay'isuu 23 baay'isuu 23 walqixa jettu. Maal ta'a kuni? Asitti kibiruutti jedhaati. Kibiruutti asitti 22 kiubii irra kibiruutti 23 kiubii. Asitti kiubiishiin kun kibiruutti kana balleessiti. Asitti kiubiishiin kun kibiruutti kana balleessiti maaltu nama fa'a? 22 irra 23 ta'a jechuudha. Faarra kan jiru kibiruutti jala yeroo galchitan 9, 1, 1, 2, 5 kana jechuun kibiruutti 45 baay'isuu 45 baay'isuu 45 kana jechuun kibiruutti 45 kiubii jechuudha. Asii kiubiin kun kibiruutti kana balleessiti maaltu nama fa'a? 45. Gaarra kan jiru kibiruutti 800 jettu. 800 hin taane 800 kana jechuun kibiruutti 20 baay'isuu 20 baay'isuu 20 jettu. Walqixa kibiruutti 20 kiubii jechuudha. 20 kiubii. Asii kiubiishiin kun kibiruutti balleessiti maal ta'a? 20 ta'a. Gaaffii 10ffaan qabeen kiubii tokko miliyoona 9,261 meetira kiubii yoo ta'e dheerina roga kiubii kanaa barbaadi. Kana jechuun lakkoofsuma kana
kiiyuub ruutii jala galchuu jechuudha. Sana booda lakkoofsa isin argattan sun dheerina roga kiiyuubii sanaati jechuudha. Kanaafuu kiiyuub ruutii 9,6,1,0,0,0 meetir kiiyuubii. Kana yeroo meetira kiiyuubii jala galchitan lakkoofsa kana meeqaan baha? 210 meetira ta'a jechuudha. 210 meetira. Egaa 210 meetira kiiyuubii yeroo gootan kana maal argattu? Kana waan argattaniif jechuudha. Kanaafuu dheerinni roga kiiyuubii kana maal ta'a? 210 meetira ta'a jechuudha. Gaaffii 11ffaan kiiyuub ruutii 440 baay'isuu 2,450 barbaadi. Maal gootu kana? Jalqaba waliin baay'istu lakkoofsa kana jechuudha. Lakkoofsa lamaan kana waliin baay'istu. Erga waliin baay'istanii lakkoofsa argattan sun kiiyuub ruutii isaa barbaadu jechuudha. 440 baay'isuu 2,450 waliin baay'istu. Kana yeroo waliin baay'istan 343 ta'a jechuudha yeroo waliin baay'istan. Lakkoofsa kana kiiyuub ruutii jala galchitu. Lakkoofsa kana kiiyuub ruutii jala yeroo galchitan meeqa argattu? 70 ta'a. Gaaffii 12ffaan gabatee kiiyuubiitti fayyadamuun kiiyuubii lakkoofsota armaan gadii barbaadi. Kiiyuubii isaa barbaanna jechuudha. Isaan kana A irratti kan nuu kenname 2.55, B irratti 3.15, C irratti 3.07, D 6.66, E 6.72 isaan kana waliin barbaanna jechuudha. Gara dhuma kitaaba keessanii adeemnu fuula isaa isa dhumaa jechuudha. Gara sana adeemnee haa barbaannu tokkoon tokkoon lakkoofsa asirra jiran kana jechuudha kiiyuubii isaa. Egaa gara gabatee kanaas dhufneeti jirra. Gabateen kun gabatee kiiyuubii fi kiiyuub ruutiiti. Akka kan iskeerii keessan barbaanne kan iskeerii gara oliitti kan inni argamu. Kan iskeerii fi iskeer ruutii gara oliitti kan inni argamu. Kan nuti barbaannu egaa kiiyuubii fi kiiyuub ruutii keessaa barbaaduu qabna. Kiiyuubii fi kiiyuub ruutii keessaati kan nuti barbaannu. Egaa lakkoofsa meeqa jechuudha? 2.55 lakkoofsa A irratti nuu kenname 2.55 2.55 kana barbaannaa jechuudha. Maal isaa? Kiiyuubii isaa 2.55 jedhamtire maal gootu? Asii egaa asii 2.55 jedha. 2.5 barbaaddu asii gadee. 5 asitti dhiistanii jechuudha. 5 ishee dhumaa kana asitti dhiistu 2.5 barbaaddu. Kun erga argattanii maal gootu? Gara mirgaatti deemtu. Haga eessaatti? Haga olee 5tti. Maaliif asitti ishee dhumaa ishii 5 waan nuun jedhuuf jechuudha. 2.5 jedhamtire 5 waan nuun jedhuuf dhumarratti haga olee 5tti deemna. Eenyudhaani? 16.8 16.581 ta'a jechuudha. Gaaffiin inni itti aanu immoo 3.15 3.15 amma egaa kan nuti barbaannu 3.1 eessa keessa? Asii gadee ishii kana keessa jechuudha. 3.1 ergas arganne immoo
3.1 erga argannee immoo gara mirgaatti deemna. Gara mirgaatti akkas deemna jechuudha. Hanga eessaatti? Haga olee 5tti. Maaliif asitti 5 waan nuun jedhuuf jechuudha asirratti. Kanaafuu olee 5 yoo ilaallu 3.1 kunooti. Sana booda akkas deemnaa jechuudha. Hanga eessaatti? Asitti olee 0ti. Kuni 1, kun immoo 2, 3, 4 eessa ta'a? Ishii kana ta'a jechuudha. Kanaafuu 31 meeqadha? 2, 5, 6 ta'a. Maaliif olee 5 kana waan ta'eef jechuudha. Akkuma argitan olee 5ti kun. Inni itti aanu immoo gaaffii caarra jiru 3.07ti. 3.07ti. 3.07. Amma kan nuti barbaannu asii gadi ishii kana keessa 3.0 barbaanna. Ishii kana jechuudha. Sana booda 3.0 erga arganne akkas deemna. Gara mirgaatti deemna. Hanga maalitti? Hanga olee 7 bira geenyutti. Oleen 7 immoo kunooti as jira. Kun olee 7ti. Eenyutu argama? 28.934 jechuudha. Kana ta'a. Gaaffii inni itti aanu immoo daarra kan jiru 6.6ti. 6.6ti. Inni immoo isa keessa argama. As keessaati 6.6 barbaanna. 6.6 kunoo asitti argama. Sana booda gara kanaatti deemna. Hanga eessaatti? Hanga olee 6tti jechuudha. Oleen 6 kunooti. Eewudha. 295.408 ta'a. Gaaffiin itti aanu immoo eerra kan jirudha. Eerra kan jiru 6.72. Egaa 6.7 asii gadi ishii kana keessa barbaanna. Erga arganne immoo gara maalitti deemna? Gara mirgaatti deemna. Haga maalitti? Haga olee 2tti jechuudha. Oleen 2 ishii kanadha. 6.7 kunooti. Sana booda akkas deemna. Oleen 2 kana mitiire? Eenyudha lakkoofsitti argamu? 303.46 ta'a. Bifa kanaatiin hojjettu jechuudha. Gaaffii 13ffaan gabatee kiiyuub ruutii fayyadamuun kiiyuub ruutii lakkoofsota armaan gadii barbaadee jedha. Asirratti Aadhaa hanga Eetti nuu kennamaniiti jiru. A irratti kan nuu kenname 278.4. B irra kan nuu kenname immoo 295.4. C irratti 258.5. D irratti immoo 277.2. E irratti immoo 807.0dha. Kana gabatee kiiyuub ruutii fayyadamuun kiiyuub ruutii isaanii barbaanna jechuudha. Amma gaa erga gara gabatee kanaa dhufnee lakkoofsi nuu kenname A irratti 278.4 gabatee kanarraa barbaannaa jechuudha. 278.4 kana gabatee kanarraa barbaanna. Egaa innis gara gadiitti kan inni argamu akkuma argitan dabalaa deema yeroo asii gadee bu'aa deemnu jechuudha. 200 meeqa barbaanna? 278.4 barbaanna. Yoo sadhabne lakkoofsa sanatti kan siiqu fudhannaa jechuudha. 270 meeqanne? 78.4.
Akkuma argitan lakkoofsichi kan itti siqu kunoo kanadha. Sana booda maal gootu? Sana booda lakkoofsichi kunooti. Maal gootu? 278.4 jechuudhaan mallattoo kana fayyadamuudhaan 278.45 jettu. Sana booda gara bitaatti deemtu. Lakkoofsi argattan meeqana? 6.53 jettu. Maaliif 3 jettu? Lakkoofsi kun kan inni argamu olee 3 keessatti waan ta'eef jechuudha. Kunoo 3 asidha. Olee 3 keessatti argama. Kanaafuu kiib ruutiin 278.4 meeqadha? 6.53 jechuudha. Gaaffiin baarra jiru immoo 295.4dha. 295.4 barbaannaa jechuudha. Gara gadii keessatti kan inni argamu 295 295.4 jennee miti. Argitan kunooti. Kanaafuu maal gootu amma 295.4 mallattoo ishii kana fayyadamtanii lakkoofsa ishii kana barreessitu. 295.4 08 jettu. Sana booda maal gootu? Gara bitaatti deemtu. Eenyuun argattu? 6.6 argattu. 6.6 meeqa jettu? 6 jettu jechuudha. Maaliifi? Olee 6 keessatti argama jechuudha lakkoofsi kun. Olee 6 keessatti argama. Kanaafuu asitti mallattoo ishii kanaa fayyadamuudhaan 6.6 ta'a jechuudha. 6.6. Kanaafuu kiibruutiin 295.4 6.6 ta'a jechuudha. Gaaffiin itti aanu gaaffii caarra jirudha. Caarra kan jiru immoo 258.5dha. 258.5. Akkuma argitan lakkoofsa kunoo ishii kanatti dhiyaata. Kanaaf maal gootu? Mallattoo ishii kanaaf fayyadamuudhaan 258.475 jettu. Sana booda maal gootu? Gara bitaatti deemtu. Eenyuun argattu? 63. meeqattu? 7 jettu. Maaliifi? Olee 7 keessatti argama lakkoofsi kun. Kanaaf mallattoo ishii kana fayyadamuudhaan akkasiin keessu jechuudha. Gaaffiin itti aanu immoo gaaffii daarra jirudha. Daarra kan jiru immoo 277.2 277.2 Akkuma argitan lakkoofsa kanaatti siqa. Maal gootu? Mallattoo ishii kana fayyadamuudhaan 277.168 jettu. Sana booda gara bitaatti deemtu. Eenyuun argattu? 6.5 meeqa jettu? 5.2 jettu. Maaliifi? Lakkoofsi kun olee 2 keessatti waan argamuuf jechuudha.
Kanaafuu kiibruuttiin 277.2 kana ta'a jechuudha. Gaaffii inni itti aanu immoo dheerra kan jiru 800 fi 7.0dha. 800 fi 7.0 jedha. As keessaa barbaanna jechuudha. 800 fi 7. 800 fi 7 akkuma argitan lakkoofsa ishii kanatu itti siqa. Sana booda maal gootu akkasii mallattoo ishii kanaa fayyadamuudhaan 800 fi 6.955 jettu. Sana booda gara bitaatti deemtu. Gara bitaatti yeroo deemtan eenyuun argattu? 9.3 meeqa jettu? 3 jettu. Tokko maaf jettu? Lakkoofsi kun olee tokko keessatti waan argamuuf jechuudha. Kanaafuu kiibruuttiin 800 fi 7.0 meeqa jechuudha? 9.3 tokkodha jechuudha. Gaaffii 14ffaan hammi iskiriinii televezyiinii dheerina sarbii fiixee gubbaa gara bitaa jiru irraa hamma fiixee jalaa gara mirgaa jiru yoo ta'e hammi iskiriinii sarbii televezyiinii kanaa meeqa ta'a? Asirraa akkuma argitan televezyiinii kana akkuma argitan asiin ani inni dheeratu asiin meeqadha? 17 seentimeetira. Asiin immoo dalgeen isaa jechuudha 21 seentimeetira. Kana jechuun asiin 17 seentimeetira ta'e kanarras 17 ta'a. Asiin 21 ta'e karaa gubbaa kanas 21 ta'a. Kan nu gaafate gaama sarbii ishii kanadha. Sarbii ishii kana nu gaafate. Kana jechuun tarmii paataagorasiitiin hojjenna. Kana jechuun asitti ishiin kun caataati. Asitti ishiin kun caataati. Caataati. Asitti kun immoo baa ta'a. Ishiin kun jechuudha. Baa ta'a. Kun immoo aa ta'a. Asiin jechuudha. Maanni asiin 17 seentimeetira. Kana jechuun inni asiinii fi inni kunii fi inni kun wal qixadha. Asiif inni kunii fi inni kun wal qixadha. Kanaafuu kan rog-sadee ishii kamii hojjenna jechuudha. Yoo barbaadan kan rog-sadee kan isa kana hojjechuu dandeessu. Yoo barbaadan immoo kan rog-sadee isa kana hojjechuu dandeessu. Kanaafuu rog-sadee isa kamii haa hojjennu? Kan isa kanaa tokkuma waan ta'eef jechuudha. Rog-sadee isa kanas haa ta'u, isa kanas haa ta'u tokkumadha. Kanaafuu ishii kana hojjenna jechuudha. Tarmii paataagorasiitiin yeroo hojjettan gaa ishii kana caa jedha. Ishii kana sarbii kana jechuudha. Caa jedha. Kan barbaannu sarbii kana waan ta'eef jechuudha. Caa jedha. Ishii kana immoo aa jedha. Kana immoo baa jedha. Aan keenya meeqadha? 17 mitiire? 17dha asiin. 17 seentimeetira. Wal qixa waan ta'eef jechuudha. Kunii fi inni kun. Asiin saayidii inni kunii fi inni kun wal qixa waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu maal gootu? Caa iskeerii wal qixa aa iskeerii ida'uu baa iskeerii. Aan keenya meeqadha? Caan iskeerii jechuudha. Aan meeqadha? 17 seentimeetira iskeerii ida'uu 21 seentimeetira iskeerii. Caa iskeerii wal qixa maal ta'a? 17 iskeerii 17 seentimeetira iskeerii yeroo gootan meeqadha? 17 jechuudha. 289 seentimeetira iskeerii ta'a. Kunoo meeqa ta'a? 21 jechuudha. Ida'uu jettu. Ida'uu 440
ida'uu jechuudhaan 441 seentimeetira iskuweerii ta'a. Egaa maal qabna? Nan balleessa amma maal qabna? Ishii kana barreeffadha. Maal jenneerra? Caa iskuweeriin wal qixa 289 seentimeetira iskuweerii ida'uu 441 seentimeetira iskuweerii. Kana yeroo walitti daanu meeqadha? 730 seentimeetira iskuweerii ta'a. Seentimeetira iskuweerii asitti wal qixa caa iskuweeriidha. Kanaafuu caa qobaatti hambisuuf maal gootu? Iskuweerii ishirraa balleessuuf jechuudha. Raadikaala jala galchitu gama lamaanii. Asii gaa iskuweeriin kun raadikaala kan ni balleessiti. Caan qobaatti hafaa. Kan ammoo raadikaala jalaa yeroo baaftan meeqa argattu? 27 tuqaa 02 seentimeetira ta'a jechuudha. Kanaafuu sarbiin kun dheerinni isaa 27 tuqaa 02 seentimeetira ta'a jechuudha. Egaa hamma waliin ilaalle kana keessatti bakka gaaffii isinitti ta'e koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Viidiyoo itti aanuun boqonnaa 3 waliin ilaalla. Boqonnaa 3 maal jedhaa? Himoota wal qixaa fi himoota wal caalmaa sararaawaa kan jedhudha. Isaan walitti deebina jechuudha viidiyoo itti aanuun. Hagamma baranne kana keessatti bakka gaaffii isinitti ta'e yookiin bakka isinitti ulfaate koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Anillee koomentii keessan ilaaluudhaan viidiyoo kabiroo isiniif dalaga jechuudha. Nagaan naa turaa.